Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Qaroo Miidiyaa odeeffannoowwan kennaa ammaaf qaban isiniif dhiyeessina. Hanga xumuraatti nu waliin akka turtan isin affeerra. Itoophiyaa fi Tarkiin waliigaltee Ankaaraa hojiirra oolchuuf marii teeknikaa taasifamuu himani. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa fi Tarkiin dhimma waliigaltee Itoophiyaa fi Somaaliyaa Ankaaratti taasifame irratti mari'achuu isaanii ibsameera. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Geediyoon Ximaatewos jira ministeera itti aanaa dhimma alaa Tarkii Burhaaniitiin durfamu waliin waajjira isaaniitti mari'ataniiru. Geediyoon waliigaltee Ankaaraa hojiirra oolchuun marii teeknikaa itti aansee taasifamu irratti ministeera itti aanaa dhimma alaa Tarkii Burhaan waliin mari'achuu himeera. Itoophiyaan waliigaltee Ankaaraa guutumatti hojiirra oolchuuf kutannoo akka qabdu ministeerri dhimma alaa Geediyoon Ximaatewos beeksiseera. Marii kanarratti Geediyoon Turkii, Somaaliyaa fi Itoophiyaan waliigaltee Ankaaraa akka mallatteessan taasisuuf gumaacha gooteef galata guddaa akka qabdu odeeffataniiru. Waliigalteen Ankaaraa Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti muddee 11 bara 2024 mallattaa'e hordofuun Pireezidaantiin Turkii Rasiip Tayyip Erdogaan ji'oota lamaan jalqabaa bara 2025 keessa biyyoota lamaan daawwachuuf karoorfachuu isaanii gabaasuun ni yaadatama. Gargaarsi USAID addaan cituun hojjettoota dhaabbilee siivilii hedduu irratti yaaddoo yeroo uumuu himame. Dhaabbanni gargaarsa idil-addunyaa Ameerikaa USAID'n deeggarsa kennu addaan kutuu hordofee hojjettoonni dhaabbilee siivilii hedduun yaaddoo hojii dhabuu akka saaxilaman manni marii dhaabbilee siivilii Itoophiyaa beeksise. Mootummaan yaalii dippiloomaasii akka taasisuus gaafateera. Pireezidaantiin mana marichaa Ahmad Hussein turtii miidiyaa waliin taasisaniin dhaabbilee siivilii galmaa'an 5,300 keessaa kanneen irra caalaa fi guutumatti USAID'n irraa maallaqa gargaarsaan argatan hedduu waan ta'aniif isaan kunniin haala kamiin akka dabarsanis yaaddoo uumuu himaniiru. Isaan keessaa gargaarsa kan argatan muraasa yommuu ta'u, kaan immoo imbaasii dhaabbilee idil-addunyaa gargaarsa irraa deeggarsa akka argatu himaniiru. Dhaabbileen irra caalaa fi guutumaa guututti USAID'n mallaqa gargaaramanis kan jiran ta'uu himanii isaan caalaa haala hamaa keessatti akka argamanis dubbataniiru. Itti dabaluudhaan gargaarsi kun osoo taasa hin beeksisin dhaabbachuun dhaabbilee siivilii hawaasaa qofa osoo hin taane hawaasa isaan tajaajilan irrattis dhiibbaa guddaa akka qabu beeksiseera. Hojjettoonni dhaabbilee kanneenii waliin waliigaltee waggaa 3 fi 4 hojjechaa kan turan ta'uu fi amma garuu gargaarsi USAID adda cituu hordofee ji'a dhufuurraa eegalee mindaan hojjettoota kanaaf kaffalamu jiraachuu dhabuu akka danda'uu fi adeemsi waliigaltee addaan cituu akka danda'u himeera. Ragaa lakkoofsaa ilaalchisee dhaabbileen yeroo ammaa adeemsa kanaan miidhaman meeqa akka ta'an odeeffannoo qabatamaa kennuudhaaf dhaabbilee hundi piroojeektii akkamii irratti hojjechaa akka turan mallaqni hangamii piroojeektootaaf akka ramadame kutaalee hawaasaa meeqa fayyadaa akka turan piroojeektoota meeqa irratti hojjechaa akka turan beekuun barbaachisaa ta'uu hubachiisaniiru. Walumaa galatti sababa kanaan miidhaa dhufuu danda'uu fi miidhaa sana irratti maal raawwachuu akka qabu irratti xiinxalleen sanada dhihaate irratti marii geggeessuuf yaadamaa jiraachuunis himame. Kun mataan isaa waan baay'ee nama barsiisa kan jedhan pireezidaantichi itti dabaluunis qabeenyi nuuf kenname qabna waraanaa fi wal dhabdee irraa fagaannee gara misoomaatti ceehuu qabna jechuunis dubbateera. Haalli yeroo dhaabbanni tokko yookaan maallaqa siif kennuu qofa hojjetaa yeroo deeggarsi sun dhaabbatu hojii dhaabuun kun dhaabbachuu qaba. Qajeelfama kanas bu'uura marii gochuun ni barbaachisa jedheera. Naannoo Amaaraatti koleeraan lubbuu namoota 3 dabarsee 160 ol faalaman kan ta'u himame. Weerarri kooleeraa naannoo Amaaraa akka haaraatti ka'u hordofee lubbuun namoota 3 darbuu fi 160 dhukkubichaan faalamuu Komishinii Awurooppaa dhaabbanni eegumsa siivilii fi duula gargaarsa namummaa Awurooppaa beeksiseera. Dhaabbatichi ibsa gurraandhala 6 bara 2025 baaseen Gondar lixaa aanaa Kwaaraatti namoonni 122 dhibee qabamuu fi ganda Wuhaatti lubbuun namoota 3 darbuu akkasumas godina giddu galeessaa Gondaritti namoonni 3 qabamuu fi isaan keessaa tokko du'uu fi magaalaa guddoo naannoo Amaaraa Baardaaritti ammoo namoonni 33 faalamuu ifa godheera. Weerarri kun taatee bishaan qulqulluu Goorgisii aanaa Kwaaraatti kan argamuu fi namoonni hedduu itti argamanii kan wal ta'uu himaniiru. Weerarri kun yoo babal'atee badii kana caalu qaqqabsiisuu akka danda'u himee yaaliin weeraricha ittisuuf taasifamu rakkoo nageenyaa fi qaqqabinsa naannichaa keessaa kan jiru humnoonni mootummaa fi hidhattoonni faannoo ofiin jedhan wal lolaa jiraniin danqamuu himameera. Weerarri kun kan mudate erga biyya keessatti weerarri kooleeraa kan waxabajjii bara 2022 keessa eegalee
namoonni hedduun du'uun himame as kan jalqabaati. Akka buleetiinii kilaastara fayyaa Itoophiyaatti lakkoofsi aanaalee weerarichi fulbaana keessa mul'ate 65 akka ture walakkaa ji'a sadaasaa bara 2024 keessa gara 25tti gadi bu'uun himame. Lakkoofsi weerara torbaanitti mudatu 200 turuu gara 59tti gadi bu'uus himamee ture. Haa ta'u malee weerarri haaraan naannoo Beenishaangul Gumuuzitti baqattoota naannoo Amhaaraatti buqqifamaniin taasifamuun kan tamsa'uutti ta'uu himeera. Kana malees jiraattonni godina addaa Oromoo Walloo Kabbaa fi Goojjam Kaabaa kan magaalota Dassee, Kombolchaa, Bahar Daar, Gondarii fi naannawa iseetti weerarichaan faalamuun himameera. Weerarri ji'oota adoolessaaf muddee 2023 keessa mudatee ture jiraattota naannichaa 4,980 ol hubuun ni yaadatama. Obbo Masfiin Xaasoo damee geejjiba qilleensaan badhaasa hooggansaa Ardii Afrikaa argate. Hojii raawwachiisaan daandii qilleensaa Itoophiyaa Masfiin Xaasoo badhaasa Ardii Afrikaa Leadership and Connecting Africa jedhamuun badhaafamuun himameera. Walgahiin waggaa Afrikaa paaspoortii Diyaaloog bara 2025 guddinaa fi badhaadhinaa waliigala Ardii Afrikaa irratti xiyyeeffate Gaanaa Akiraatti taa'ameera. Hojii raawwachiisaan ol aanaan garee daandii qilleensa Itoophiyaa Masfiin Xaasoo daandii qilleensa Itoophiyaa Afrikaa geejjiba qilleensaa wal qunnamsiisuun shoora bahuu jiruu fi hooggansa ol aanaa kennaniif badhaasa liidarshiippii kana argateera. Badhaasichi namoota Afrikaa wal qunnamsiisuun gumaacha hooggansa cimaa taasisaniif beekamtii kan itti kennamu ta'uu isaa odeeffannoon daandii qilleensaa Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Hooggantoonni biyyoota Afrikaa garaagaraa, hooggantoonni dhaabbilee daldala idil addunyaa fi namoonni dhuunfaa dhageettii qaban achirratti akka hirmaatanis dhagahameera. Ingiliiz hariiroo waloo Itoophiyaa waliin qabdu caalmatti cimsuuf fedhii qabaachuu ishee ibsite. Ingiliiz hariiroo waloo Itoophiyaa waliin qabdu caalmatti cimsuuf tumsaan hojjechuuf fedhii qabaachuu ibsiteerti. Ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa Dr. Ergoggee Tasfaayeen jila Itoophiyaatti ambaasaaddara Ingiliiz Daran Walaachiin durfamuun mari'ataniiru. Eegumsa hawaasummaa, mirga dubartootaa, sirna walqixxummaa Koorniyaa, ijaarsa nageenya dubartootaa fi walitti bu'iinsa hiikuu akkasumas dubartoota dinagdeen ga'oomsuu, kittaannaa dubartootaa fi haleellaa Koorniyaa ittisuu irratti bal'inaan mari'achuu Dr. Ergoggeen fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti barreessan. Hariiroo waloo biyyoota lameenii caalmatti cimsuuf dhimmoota eeramanii fi dameewwan birootti tumsaan hojjechuu fi biyya isaanii fedhii qabaachuu ambaasaaddar Daaraan Walaachiin ibsuun himame. Himatamtoonni nama dhuunfaa gowwoomsuun birrii miiliyoona 8 irraa fudhatan hidhaa waggaa 9tiin adabamuun himame. Magaalaa Finfinneetti himatamtoonni lafa kaaree 2,000 kennina jechuun birrii miiliyoona 8 nama dhuunfaa irraa gowwoomsuun fudhatan hidhaa cimaa waggaa 9 akka adabaman ifa ta'eera. Mana murtii ol aanaa federaalaa Dhaddacha Lidataatti ramaddii 4ffaa dhimmoota yakka malaammaltummaa oolmaa guyyaa har'aatiin yakka malaammaltummaa cimaan kan himataman Zalaalam Asraatii fi Zakkaariyaas Mulaatuun hidhaa cimaa fi maallaqaan akka adabaman murteesseera. Manni murtichaa yaada adabbii salphisaan bitaa fi mirgaan qorachuun himatamtoonni kunneen hidhaa cimaa waggaa 9 fi birrii 10,000 akka adabaman murtee dabarseera. Naannoo Gaambeellaatti guyyaa boruu irraa eegalee sa'aatiin hojii jijjiiramuuf jedhame. Naannoo Gaambeellaatti humni ho'aa dabalaa dhufuu hordofee sa'aatiin hojii mootummaa boruu eegalee kan jijjiiramu ta'uu manni maree naannichaa beeksise. Haaluma kanaan boruu irraa eegalee sa'aatiin hojii mootummaa waaree dura sa'aatii 1 irraa hanga sa'aatii 6:30 kan ture gara sa'aatii 1 fi hanga sa'aatii 5:30 jijjiiramuun ibsameera. Akkasumas waaree booda sa'aatii 9 hanga 11:30 kan ture sa'aatii 10 fi hanga sa'aatii 12:30 akka jijjiiramu himameera. Uwwisni daandii Itoophiyaa kiiloomeetira 1,000 fi 171 ga'uu adda caaltuun himan. Uwwisni daandii Itoophiyaa kiiloomeetira 100 fi 26 ture kiiloomeetira 100 fi 171 ga'uu ministeerri magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa beeksisaniiru. Yaa'iin daandii biyyaalessaa magaalaa Gondaritti gaggeeffamaa kan jiru yommuu ta'u waltajjicha irratti ministeera magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa adda caaltuu isaaniin akka himanitti Itoophiyaan bara 2030tti fageenya Afrikaa ta'uuf kan imala ishee adeemaa jirtu ta'uu himaniiru. Uwwisni daandii kiiloomeetira 100 fi 26 ture yeroo ammaa kana 171 akka ga'e himaniiru. Kutaalee biyyattii gara garaatti ijaarsi pirojektoota daandii 160 kiiloomeetira 10,000 fi 692 dheeratan eegaluu himanii kanneen keessaa pirojektoonni 51 xumuramaniiru jedhan.
Daandilee ariitii guddina diinagdee biyyaatiif gumaacha ol'aanaa qaban babal'isuuf hojiileen eegalamanii daandilee Finfinnee irraa kallattii hundaan ba'an irratti qorannoon taasifamaa akka jirus eeraniiru. Dhiibbaan narra gaha taanaan hojii dhuunfaa koottan deebi'a jechuun Komishiinarri amma dhiyoo filaman beeksisan. Hoogganaan Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa ta'uun kan muudaman obbo Birhaanuu Adeeloo hojii haaraa itti muudaman sirnaan akka hin hojjenneef dhiibbaan mootummaa irraa gaha taanaan aangoo isaanii akka gadhiisan dubbataniiru. Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa akka hoogganaatti dhiheenya kana kan muudan obbo Birhaanuun adeemsa siyaasaa waggaa 10 dura kaasan keessaa Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa itti muudamanii jiranitti maal hojjechuuf akka yaadanii fi dhimmoota maalii irratti akka ta'an turtii miidiyaa BBC waliin taasisaniiru. Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1995tti siyaasaatti kan hirmaachuu jalqaban yommuu ta'u, Komishiinarri ol'aanaan kun akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2007tti fedhii isaaniitiin siyaasa keessaa bahuu himaniiru. Obbo Birhaanuu Adeeloo barsiisaa seeraa ta'uu qofa osoo hin taane naannoo duraanii uummattoota kibbaatti dursaa biiroo haqaa, itti aanaa itti gaafatamaa biiroo nageenyaa ta'uun akkasumas biiroolee federaalaa garaagaraa keessatti hojjeteera. Filannoo akka lakkoofsa Itoophiyaa 1997 geggeeffame irratti bakka dhaloota isaanii Boongaa bakka bu'uudhaan paarlaamaa seenuun hirmaannaa siyaasaa waggaa 12 kan qabudha. Doonaald Tiraamp dhimma Iraan irratti dubbii cobsuun himame. Tiraamp gara Waayit Haawusitti wayita deebi'u wantoota akkaan eeggamaa turan keessaa tokko dhimma Iraani. Dhumarratti kan eeggamaa tures akka ta'een himama. Doonaald Tiraamp dhiibbaa guddaa Ameerikaa Iraan irra keessee kan turte yeroo ammaa kanallee itti fufsiiseera. Haa ta'u malee Tiraamp wayita tarkaanfiiwwan US Iraan irratti fudhatu mallatteessan akkaataan deebii fi yaaddoo inni keessaa turee fi kaasaa ture ajaja inni mallatteesse irraa xiqqoo adda ta'eera. Yaada Iraan irratti kenneen tarkaanfiiwwan mallatteessaniin akka hin kuufnee fi dhaabbilee irraa akka qabu kaasaniiru. Ajajaawwan inni mallatteesse hedduun isaanii kan hojiitti hiikamne ta'us dubbataniiru. Tiraamp marsaa kana akka duraa miti. Marsaa duraa yeroo aangoorra ture Iraan irratti dhiibbaa cimsee kan turee fi tarkaanfiiwwan ajajaa pirezidaantii qofaan fudhataman hedduu dubbatee turedha. Kan isa duraa turan Joo Baayiden dabalatee pirezidaantonni US hedduun Iraan irratti dhiibbaa cimaa taasisaniiru. Tiraamp wayita Waayit Haawus galuu tarkaanfii Iraan irratti fudhatamu ilaalchisee ajaja mallatteessaniiru. Sanada mallatteessee ajaja pirezidaantummaa kan jedhamu dhiisee sanada nageenya biyyaalessaa pirezidaantii mallattaa'uus ifa godhameera. Kun Iraaniif akkasumas tarkaanfiin seeraa fudhataman irratti hiika guddaa kan qabudha. Ajaja kana kan hojiirra oolchan jaarmiyaalee waliigaltee kana mallatteessanii fi kanneen keessaa kanneen eeraman yommuu ta'u, ajaja kallattiin pirezidaantiin kennamuun tarkaanfiin fudhatamuu jiraachuu dhiisuu mala jechuunis tarkaanfiiwwan seeraa salphaa akka hin taane kaasaniiru. Kana jechuun Doonaald Tiraamp dhimma Iraan salphisee itti deemuuf jedha. Kun ammoo haasaa dippiloomaasiitiif karaa kan saaqudha jechuunis dubbatameera. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf isiniif qopheessine kanumaa waan waliin turtaniif galatooma.